irraa hordoftoota OBD Miidiyaa YouTube fi Telegram irraa akkasumas qulqulloota ijoollee Waaqayyoo waldaalee qilleensa irraa garaagaraa keessatti kan argamtan yeroo ammaa kana sagalee koo kana dhaggeeffataa kan jirtan marti bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo inni hundaan olii isiniif abaay'atu. Jaalala Waaqayyoo ta'ee guyyaa kaleessaa dubbii sagalee Waaqayyoo isiniin ga'eera. Mata duree ija isa kam godhataa jirta jedhuun wanta Waaqayyoo laphee koorra kaa'ee ergaa Waaqayyoo natti dubbatee isiniin ga'eera. Waaqayyoof ulfinni guddaan haa ta'u. Sagalee sana keessatti sirriitti akka of ilaaltan irraa akka barattan keessumaayyuu ergaa hafuurri qulqulluu isiniin ga'e qixaan xiyyeeffannootti kennitanii dhaggeeffattanii isa qalbii diddiirrachuun barbaachisu irratti qalbii diddiirrattanii jireenya keessaniif adeemsa keessaniisa kana booddee Waaqayyo waliin qabdan akka sirreeffattan abdii guddaan qaba. Har'as ergaadhuma wal fakkaataadha qabadhee kan hin gara keessan dhufee hafuurri Waaqayyoo ergaadhuma wal qabataadha kan inni laphee koorra kaa'e ergaadhuma sanan isiniin ga'a. Sagalee Waaqayyoo irraa kutaa tokkoon isiniif dubbisa. Kutaan isiniif dubbisu macaafa Miikiyaas raajichaa boqonnaa 6 isiniif dubbisa. Kutaa sana ergan isiniif dubbisee ergaa laphee koorra jirus isinittan himaa. Ergaa laphee koorra jiru karaa faarfannaatiinis qindaa'eetu jira. Ergaa kan ergan hafuura qulqulluu irraa fudhadhee faaruu ergaa kanaa wajjin wal qabatullee kan gara Waaqayyootti isin butu kan gara Waaqayyootti akka isin deebitan Waaqayyo wajjin akka walii galtan isin gargaaru isinin affeeraa. Waaqayyoof ulfinni guddaan haa ta'u. Mee Waaqayyoon hin kadhanna dursinee. Abbaa gaarii michuu dhugaa Waaqa bara keessatti yaada keef akeeka kee ijoollee keetiin ga'uu beektu Waaqa dubbachuu beektu Waaqa bara baraa abbaa gaarii ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos galanni guddaan ulfinni guddaan kabajni guddaan bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ati gaariidha. Gaarummaan kees bara baraan. Ati guddaadha. Guddummaan kees yaa Waaqayyo hamma nuti beeknuun oli maqaa nama Naazreetu Yesuusin ulfaadhu. Waan nu jaallatteef, waan nu fo'atteef, kan kee waan nu godhatteef, kan kee nu godhattee qofa nu dhiisne karaa jireenyaa, karaa dhugaa nu barsiisutti, nu gorsuutti, nu ifachuutti, nu qajeelchutti, yaada keef akeeka kee nutti mul'isutti guyyaa tokkollee duubatti deebitee kan hin beekne Waaqa jaalalaa jennee kan dubbannu hamma dubbannu ol ati jaalala ta'uu kee, amma dubbannuun ol ati gaarii ta'uu kee, amma dubbannuun ol ati arjaa ta'uu kee beekna. Arjummaa kee, jaalala kee, araara kee, yaada kee akeeka kee keessatti qabdee yeroo kanaan waan nu geesseef galanni guddaan ulfinni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Sin jaalladha, sin kabaja. Si jaallanna, si kabajna, si eebbisna, si ulfeessina. Ilma Waaqayyoo Yesuus bara baraan ulfaadhu. Namni nama tokko gorsee callisee dhiiseetuma biraa deemuu danda'a. Ati garuu gorsitee callistee giroo isaati habaddu jettee ilmaan kee ijoollee kee dhiistee Waaqa darbuu hin beekne Waaqa barsiistu Waaqa ifattu Waaqa gorsitu Waaqa qimmiiddee yaada kee keessatti nama deebistuudha. Maqaa gooftaa Yesuusin ulfaadhu. Abbaa dhiisee nama bira darbotoo hin taane abbaa gorsee ifatee nama deebisu kan hundaan olii si qabna. Maqaan kee eebbifamu. Amma immoo yaada kan kee nutti dubbadhu. Fedha kan kee nuun ga'e. Ameen. Maqaa Yesuusin. Kabajamoo ijoollee Waaqayyoo tajaajilli kun obboloota hafuuraa hunda bira akka ga'uuf ergaan kun obboloota hafuuraa hunda bira akka ga'uuf oodiyoodhaan riikardi sababni ta'uuf kanaaf oodiyoon riikardi godhee yuutuubii OBD Miidiyaa irratti nan fe'a. Dhaloonni qixa hundaan sagantaa kanarratti yookaan waldaa kana keessatti carraa hirmaachuu hin argannellee tajaajila kana akka argatan ergaa kana argatanii akka ittiin of ilaalaniif OBD Miidiyaa irratti nan fe'a. Achirraallee dhaggeeffadhaa hiriyoota keessaniif sheer godhaan isiniin jedha. Ni dubbifanna dubbii sagalee Waaqayyoo macaafa raajicha Miikiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 akkas jedha. Ammas wanta Waaqayyo jedhu dhaga'a. Ka'i dhimma kan koo tulloota duratti dhiyeessi. Gaaronnis sagalee kee haa dhaga'ani anaan jedhe. Eenyutu jedha? Raajii Miikiyaas. Kan ittiin jedhu immoo eenyudha? Waaqayyoodha. Isin yaa tulloota nanaa isinis hundeewwan lafaa warri bara baraan jiraattan hadheessaa Waaqayyo dhiyeessu dhaggeeffadhaa. Waaqayyo saba isaa waan ittiin hadheessu qaba. Israa'elittis ni falma. Waaqayyo yaa saba koo ani maalan si godhee maalinan
si dallansiisee anatti himi anoo biyya Gibxiitii sin baase garbummaa jalaas sin fure. Museen Aaroonii fi Meeriyaam akka si gaggeessaniif isaan nan erge. Yaa saba koo wanta Baalaaq mootiin Mo'aab gochuuf korate wanta Bala'aam ilmi Bo'aar deebiseefis hojii koo isa qajeelaa akka dubbattuuf iddoo Shiixiim jedhamu hamma mandara Gilgaalitti waan ta'es yaadadhu. Wanta Waaqayyo nama irraa barbaadu akka mata dureetti gadi siqee jechuudha. Ani maal fudhadhee Waaqayyo duratti dhiyaadhu? Waaqayyo isa ol gararraa jiru durattis attamitti gugguufuu? Qalma gubamuu fi jabboota waggaa tokkoo fudhadhee fuula isaa duratti dhiyaadhuuree? Gooftichi korbeeyyii hoolaa kumatti dhadhaa ejersaa akkuma bishaanitti lagoota 10,000 keessaa yaa'utti hin gammadaaree? Irra daddarbaa koof ilma koo isa hangafa lubbuu koo oolfachuudhaafis dhala kan koo aarsaa cubbuu godhee dhiyeessuuree? Inni wanta gaarii ta'e sitti himeera yaa namaa. Wanta qajeelaa ta'e fudhatame hojjedhu. Gaarummaa jaallachuu gad of deebiftees Waaqayyoo kee wajjin deddeebi'uu malee gooftichi maal si irraa barbaada ree? Sagaleetu dhaga'ama. Waaqayyo mandaricha ni waama. Maqaa isaa sodaachuun ogummaadha. Kanaafis yaa gosaa yaa walga'ii mandarichaa dhaga'aa jedha. Haaleluyyaa. Ulfinni guddaan ilma Waaqayyoof haa ta'u. Mata duree akkas jedhu irratti hin dubbadha. Sagaleetu dhaga'ama. Waaqayyo si waama. Gabaabsinee yoo dubbannu immoo Waaqayyo si waama jedha. Ilaa qulqulloota ijoollee Waaqayyoo akkuma guyyaa kaleessaa isinitti dubbadhe. Waaqayyo saba Israa'eel lafa isaanitti kufanii, lafa isaanitti cabanii, lafa isaanitti gaddanii, lafa isaanitti bu'anii, amileen isaanii, lapheen isaanitti burkutaa'ee abdii kutatan keessaa akka dinqiitti akka raajitti isaan waame. Karaa Abrahaamiinis kakuu addaa isaaniif galee dabalee immoo karaa Museetiin immoo kakuu isaaniif galee ni cimsee ijoollee koo, saba koo, qomoo koo jedhe. Saba fu'atamaa jedhe, saba jaallatamaa jedhe. Bu'aa bayii baay'ee keessatti Waaqayyo harka isaan qabee daaddee isaan barsiise. Isaan barsiise waan isaaniif barbaachisu hunda isaaniif godhe. Akkuma kaleessa Isaayyaas boqonnaa 5 irratti dubbanne. Waan isaaniif barbaachisu tokkollee otoo isaanitti hin hidhatin karaa barbaachisaa ta'e hundumaan isaaniif godhe. Maal akka ta'aniif, akka isaan nama ta'aniif, akka jireenya qannoo jiraatan, akka boqonnaa jiraatan, akka gammachuutti jiraatan, akka Waaqayyo qofaaf bitamanii isa waaqeffataa gaarummaa Waaqayyoodhaan dhamataniif, arjummaa Waaqayyoo keessa akka deddeebi'aniif. Waaqolii tolfamoorraa, wanna ulfina Waaqayyoof hin taanerraa, wanna cubbuuf cigaa isaa ta'erraa Waaqayyoof akka qulqullaa'aniif Waaqayyo waan gaarii hundumaa isaaniif godhe. Baay'ee kan nama gaddisiisu garuu erga bifti isaanii tolee, erga jireenyi isaanii qajeelee, erga nagaa argatanii, erga lafa qabatanii, erga Waaqayyo diina isaaniif lolee, erga Waaqayyo simboo isaaniitti horee, erga Waaqayyo surraa isaaniif kenne, erga biyya fuulduratti akka isaan sodaatamaniif kabajaman isaan godhe, erga daddarbaan isaaniif dhiifame, bilisummaan isaaniif kenname, jireenya qannoo jiraachuu jalqabanii, quufa bulfachuu dadhabaniitu Waaqayyo irratti ga'isuu jalqaban. Sagalee Waaqayyo irratti biddeena koo maaddii koo irraa nyaatanii miilla isaanii narratti ol kaasanii jedha. Harka Waaqayyo irraa nyaatanii, harka Waaqayyo irraa dhuganii, harka Waaqayyo irraa sooramanii, dukkana keessaa, badiisa keessaa, garbummaa keessaa karaa Waaqayyootiin ba'anii jireenyi isaanii qajeelee, maqaan isaanii ba'ee beekame. Gaafa jedhu Waaqayyoof hojjechuu dhiisanii, Waaqayyoof jiraachuu dhiisanii, fedha foon isaaniitiif jiraachuu, Waaqa olii tolfamaaf sagaduu jalqaban, Waaqayyootti dudda kennuu jalqaban, laphee isaanii Waaqayyoo irraa fageessan, garaa isaanii Waaqayyoo irraa fageessan, yaada isaanii Waaqayyoo irraa fageessan. Garuu seera guutuudhaaf jecha qalma gubamu dhaqanii hoolaa, korbeewwan, cooma garaagaraa dhaqanii aarsaa godhanii dhiyeessu. Garaan isaanii garuu Waaqayyo irra deemu. Ni sobu, ni ejju, Waaqa tolfamaatiif sagadu, wal jibbuu, jaalalli isaan jidduu hin jiru, maqaa walii balleessu. Mikiyaas boqonnaa 6 kana gadi buutan amma dhumaatti yoo dubbiftan wanti isaan godhan tokko tokkoon caafameetu jira.
akkatti maqaa wal balleessan, akkatti cubbuu wal irratti dalagan, akkatti waaqa tolfamaatti fuula isaanii dhiyeeffatan, akkamitti qajeelummaa akka gatan, akkamitti qulqullummaa irraa akka kufan tokko lama jedheetu dubbata jechuudha. Kana keessatti kufan jechuudha. Yeroo garaa garaatti Waaqayyo isaanitti dubbataa ture. Isaayyaas boqonnaa 5 sanarraa argitanii ija gaarii irraa argachuu barbaadeetu gara sana maasiitti dadhabee itti dhama'ee maasiitti fakkeessatti kan dubbatu, ija wayiniitti fakkeessatti kan dubbatu, itti dhama'ee ija wayinii dhaabee guddate garuu ijaan irraa argadha jedhee yeroo inni eegutti iji sun dhangaggaa'aa ta'e jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoosis muka arbuu gamatti argee beela'ee yeroo ijarraa nyaachuudhaaf dhaqu fuulletti yeroo ilaalamu baala qabdi nama hawwatti garuu yeroo dhaqee kutachuudhaaf jiru ijjirra hin jiru jechuudha. Gogi jedheetu deemee biraan. Akkasitti Waaqayyo dubbata. Asirrattis Waaqayyo yeroo inni falmii dhiyeessu argina saba isaa wajjin. Saba akkasitti oolmaa gaarii godheef, saba akkasitti diina isaa loleef, saba akkasitti qajeelummaa kenneef, ijoollee koo saba koo qomoo koo jedhee fuudhate kana Waaqayyo duraa baqatanii fuula Waaqayyootti baqatanii waan ceegaa isaa keessatti kufan. Kanaaf falmiin qaba jedhe Waaqayyo. Saba kanaa wajjin falmiin qaba. Tulluu naa dhaga'u, lafta dhaga'u, uumamna dhaga'u, kan dubbachuu danda'u, kan dubbachuu hin dhageenye hunda dhaga'u ragaa dhaabeen komiin qaba jedhe. Yaa tullootaa kootu dhaga'e. Isinis hundeewwan lafaa warri bara baraan jiraattan hadheessaa Waaqayyo dubbatu dhaga'a jedha namni Waaqayyo raajiin kun. Waaqayyo waan dubbatu qaba. Waaqayyo saba isaa waan ittiin hadheessu qaba. Israa'elittis ni falma. Har'a Waaqayyo gooftaan maccaa gaaffii sirraa qaba. Har'a Waaqayyo jireenya ati jiraattu, jiruu ati jiraattu, deddeebii kee waan godhaa jirtu kana irratti gaaffii qaba. Kanaaf sitti dubbataa jira. Waaqayyotu gaaffii qaba, gaaffii deebii barbaadutu jira. Yaa saba koo ani maalan si godhe? Baay'ee nama gaddisiisu ijoollee Waaqayyo. Garaa nama nyaatu uuman samiif lafa uume. Guddaan kun gadi deebi'ee gadi of buusee lafa gara biyya lafaa kanaa dhufee ijoollee Waaqayyoo gargaaree rakkina keessatti harka qabee simboo surraa kenneefi karaa kanaan deemaa jedhee karaa ulfinaa karaa mo'ichaatti agarsiisee na wajjin jiraadhaa jedhee garbummaa jalaa baase gaafa sabni kun Waaqayyoo irraa fuula deebisu yeroo akkasitti dubbatu maalan si godhe yaa saba ko? Injettu miti yeroo tokko obboleettii koo maalan si godhe? Otoon si jaalladhu obboleessa koo maalan si godhe? Otoon gaarii siif godhu waan ati barbaaddu otoon si godhu fedhii kee otoon si guutu gaaffii kee otoon si deebisu fedhii koo dhiisee barbaacha koo dhiisee si wajjin guyyaa halkan otoon oolu faayidaa kootti hir'isee otoon si fayyaduudhaaf dhama'u qooda kan kee nama meeqa wajjin wal lolee otoon akkana si godhu maaf kana narratti yaaddee maaf kana narratti goote jettaniin beektanii isin hiriyoota keessaniin obboloota keessaniin fira keessaniin nama jaallattaniin beeknaan nan beeka. Waaqayyo saba jaallatu kanaan maalan si godhe yaa saba koo jedhe? Maalan si godhe yaa isin godhe yaa ijoollee koo? Waan gaarii isiniif godhe? Waan isin barbaachisu hunda isiniif godhe malee maalan isin godhe kan dugdanatti gattaniif? Maalinan isin dallansiisa jedha Waaqayyo. Kun ola maalinan isin dallansiisa? Maal isinitti hir'iseen isin dallansiisa? Akkas kan gootan. Anatti himaame sababa qabdu yoo ta'e laftin itti isin miidhe wanti itti isin dallansiise wanti isin itti hir'ise yoo jiraate meenatti himaa. Koottaa jedha. Lakkoofsa 3 irratti anoo biyya Gibxiin isin baase garbummaa jalaan isin fure Museen Aaroonii fi Meeriyaam akka isin gaggeessaniif hin erge gaggeessummaa akka hin dhabneef gaggeessan isiniif kenne yaa saba koo wanta Baalaaq mootiin Mo'aab argachuudhaaf korate wanta Bal'aam ilmi Be'oor deebisee hojii koo isa qajeelaa akka hubattuuf iddoo Sixiim jedhamu hamma mandara Gilgaalitti waan ta'es yaadadhu. Gaafa diinonni keessi balleessuudhaaf si arrabsuudhaaf lafarraa si xaraguudhaaf ba'e maalan deebiseefii ture maalan godheefii ture harka koommees irra qabe ilaal galaana addaan hiree diina si balleessuudhaaf ba'e isa abboota kee balleessuudhaaf ba'e galaana nyaachise maannan siif roobse dhakaa keessan bishaan si baase diinota kan keellole saba kabajamaa si godhe garuu ati deebitee kan olmaa dagatte lafa kaatee kan dagatte iddoo dhufte kan dagatte maalan si godhe? Har'as Waaqayyo akkas jedha. Mucaa koo maalan si godhe? Dhala koo maalinan si gaddisiise? Ijoollee koo maalan sitti hir'ise? Maaf na caala biyya lafaa jaallattan? Maaf fuula keessan irraa deeffattan? Maaf kakuu keessan dagattan? Maaf lafa dhuftanii irraanfattan? Maaliif garaan keessan irraa fagaate? Maaf dargaggummaan isinitti dhaga'ame? Elaalaa baadii gabaara diigaa boorraa bajana mana madiyaas. Reelaa baadii biqilaa diyaana mandooriyaas
walitti dhufeenya nama wajjin qabdanii kattanii michummaan biyya lafaa maaf isiniif caale? Arrabni keessan xuraa'ummaa maaf shaakale? Wal qoqqooddiin isin jidduutti maaliif uumame? Jibbi maaliif isin jidduutti faca'e? Fakkeessuun sobni maaliif jireenya keessan irratti daraare jedha Hafuurri Waaqa jabaa. Walaalaa baadinaa magaas nu gargaa. Sagalee koo tuffattanii yaada namaa duukaa hiriiruuf maaf murteeffattan? Maaliif murteeffattan? Karaa kana maaf qabattan? Maaf karaa jireenyarraa mixuquun filattani jedha Hafuurri Waaqayyoo. Maaf fakkeessitoota taatu? Walaa diisee kamani bilaadona meekooba laba digaas. Daalaarii daaboodii yaadaman maal godhu isinitti fakkaate jarri? Waaqayyoon gammachiifna jedhanii korma coccoomaa qalanii garuu jireenyi isaanii Waaqayyoo irraa fagoo tura. Kanaaf Waaqayyo akkas jedhe, gooftichi korbeeyyii hoolaa 10,000 dhadhaa ejersaa akkuma bishaanitti lagoota 10,000 keessaa yaa'utti hin gammadaare irra daddarbaa koo fi ilma kan koo isa hangafa lubbuu oolfachuudhaaf dhala kan koo aarsaa cubbuu godhee dhiyeessutti hin gammadaare erga jedheen booda inni wanta gaarii ta'e sitti himeera. Waan si barbaachisu sitti himeera. Yaa namaa dhaga'e. Gurra qabda yoo ta'e har'as dhaga'e obboleettii ko. Gurra qabda yoo ta'e dhaga'e. Iddoo aarsaa dhaabbatanii utaaluu miti Waaqayyoon kan gammachiisu. Uffata jijjiirrachuu foormii galchuu miti Waaqayyoon kan gammachiisu. Arraba dhadhaa dibatanii Iyesuus gooftaa, Iyesuus fayyisaa jechuu miti Waaqayyo kan sirraa barbaadu. Jecha arrabaa qofa miti Waaqayyo sirraa kan barbaadu. Kan Waaqayyo sirraa barbaadu, kan Waaqayyo narraa barbaadu maal? Wanta qajeelaa ta'ee fuula Waaqayyootti fudhatame hojjedhu. Qajeelummaa kan ulfina Waaqayyootiif ta'u, kan dhaloota qulleessu hojjechuudha Waaqayyo kan barbaadu. Gaarummaa jaallachuudha. Hammina of keessaa balleessanii, jibba xuraa'ummaa of keessaa balleessanii gaarummaa jaallachuudha. Waaqayyo gaarummaa akkati jaallatu sirraa barbaada. Gad of deebistee Waaqayyo wajjin deddeebi'uudha. Gad of qabdee utuma wanti baay'een sitti bareedu, utuma baay'een sitti tolu, utuma wanti baay'een si gammachiisu, ati garuu waan gammachuu Waaqayyoo ta'e qofa, waan ulfina Waaqayyoo ta'e qofa gad of deebiftee gochuudha kan sirraa barbaadu. Gooftichi kanarraan kan darbe maal sirraa barbaade? Kootu gaa sagaleetu dhaga'ama. Waaqayyo mandaricha in waama. Maqaan isaa sodaachuun ogummaadha. Kanaafis yaa gosaa, yaa walga'ii mandarichaa dhaga jedhe. Har'as sagaleetu dhaga'ama. Waaqayyo si waama yaa mucaa Waaqayyo. Waaqayyo si waama. Hafuurri qulqulluu si waama. Dhala koo eessa jirta siin jedha. Maal keessa jirta siin jedha. Iddoo kee jirtaa siin jedha. Maaltu sitti badeennaan mana koorraa fagaatta? Maaltu sitti badeennaan yaada koorraa fagaatta? Jaalala isa kaleessaa isa ho'aa dubbii kootiif qabdu. Jaalala isa ho'aa kaleessa kadhannaadhaan fuula koo barbaaddachuu qabdu maaf gatte? Ayyaanan sitti kenne maaf buufte? Lafa sin barbaachifnetti maaliif argamte? Maaf fooliin biyya lafaa sitti urgaa'e? Sin jedha Waaqayyo. Si waama. Maaf si waama? Lafatti si deebisuu, iddootti si deebisuu, baddee akka hin banne, kuftee akka hin kufne, mucucaattee akka hin banne, bara dhumaa kana jalatti keessatti yaada isaa keessaa kuftee akka hin banne. Akka dubartoota 5 warra zayitiin isaanii, warra ibsaan isaanii dhaame. Garuu yeroo gooftichi dhufu bituudhaaf olii gadi fiigu. Bitadhe jedhanii yeroo dhufan balballitti cufamee san akka taatu waan hin barbaanne. Warra zayitii isaanii ibsaa isaanii guuttatanii eeggatan, warra gooftichi yeroo dhufu fudhatee gara ulfinaatti isaanii deemu akka taatu barbaada. Kanaaf sitti dubbata Waaqayyo. Eessa jirta? Maal keessa jirta? Dubbannaan kee, deddeebiin kee, jiruun kee, jireenyi kee maal fakkaata? Koottu of ilaali, koottu of ilaallaa, koottaa gara Waaqayyootti deebina. Koottaa Hafuura Qulqulluu wajjin araaramna. Koottaa jibba keessa, qoccolloo keessa, wal qoqqooduu keessa, maqaa wal balleessuu keessa, wal tuffachuu keessa, wal cabsuu keessa, xuraa'ummaa keessa baanee qulqullummaatti jiraanna. Ilmi Waaqayyoo Yesuus deebi'ee dhufuudhaaf jira. Ammaayyuu wanti nu barbaachisu hundumtuu karaa Waaqayyoo nuuf guutama. Waan barbaadnu argachuudhaaf karaa Waaqayyoo irraa goruu, waan barbaadnu argachuudhaaf karaa mataa keenyarra deemuun nu baasu. Koottaa iddootti deebina. Koottaa Waaqayyoon tuffannu. Koottaa ulfina Waaqayyoo biraan darbinu. Koottaa dhiiga Kiristoos fannoo irratti dhangala'ee irraan tarkaanfannu. Koottaa Waaqayyootti deebina. Waaqayyoon waamaa jira. Sagaleetu dhaga'ama. Waaqayyo si waama. Koottu mucaa koo deebi'i siin jedha. Koottu mate jabinni siin baasu. Koottu quufini. Koottu dargaggummaan sitti dhaga'amee miiraan hin deemin siin jedha Waaqayyo.
weelaa baadina magaas dhaggeeffadhaa siniin affeera. Asanii dubbachuun maaliif barbaachise karaa jalqabarraa maaltu sin kaachise silaasin yawwana nyaataa jajjabaadhaaf kan ta'u maltanii amma garuu reefuu akka daa'immanii aannan dharraasanii silaasin yawwana nyaataa jajjabaadhaaf kan ta'u maltanii amma garuu reefuu akka daa'immanii aannan dharraasanii. Asanii dubbachuun maaliif barbaachise karaa jalqabarraa maaltu sin kaachise silaasin yawwana nyaataa jajjabaadhaaf kan ta'u maltanii amma garuu reefuu akka daa'immanii aannan dharraasanii silaasin yawwana nyaataa jajjabaadhaaf kan ta'u maltanii amma garuu reefuu akka daa'immanii aannan dharraasanii. Asanii dubbachuun maaliif barbaachise karaa jalqabarraa maaltu sin kaachise silaasin yawwana nyaataa jajjabaadhaaf kan ta'u maltanii amma garuu reefuu akka daa'immanii aannan dharraasanii silaasin yawwana nyaataa jajjabaadhaaf kan ta'u maltanii amma garuu reefuu akka daa'immanii aannan dharraasanii. Asanii dubbachuun maaliif barbaachise karaa jalqabarraa maaltu sin kaachise silaasin yawwana nyaataa jajjabaadhaaf kan ta'u maltanii amma garuu reefuu akka daa'immanii aannan dharraasanii silaasin yawwana nyaataa jajjabaadhaaf kan ta'u maltanii amma garuu reefuu akka daa'immanii aannan dharraasanii.
baasanii mana waaqayyoollee qaawwa shiitanii waa'ee murteessaatiin keessoo sarara ka'ee waaqayyoon dubbata iddoo qulqullaa'aa dhiiga saambii martee gooftaan hin falmata waa'ee murteessaatiin keessoo sarara ka'ee waaqayyoon dubbata iddoo qulqullaa'aa fannoodhaan biifatee gooftaan hin falmata isaa jalqaba asanii dubbachuun maaliif barbaachise karaa jalqabarraa maaltu sin kaachise silaasin yawwana nyaataa jajjabaadhaaf kan ta'u maltanii amma garuu reefuu akka daa'immanii aannan dharraatanii silaasin yawwana nyaataa jajjabaadhaaf kan ta'u maltanii amma garuu reefuu akka daa'immanii aannan dharraatanii. Ofaa ilaallu qalbii keenya jijjiirrannu gara waaqayyotti deebinu amallee ittuma fufnee dhaggeeffanna faaruu bira waaqayyo nu wayyaa eessa akka jirru haa ilaallu qooda fuulduratti deemu duubatti deebine yaada waaqayyoo akeeka waaqayyoo keessaa kufne waaqayyo nu haa gargaaru beekumsi keenya beekna jennee sanuu nun ga'u abshaalummaan keenya sanuu nun ga'u waaqayyo na barbaaddan kan guddannees isumaan kan beeknes isumaan kan argannes isumaan waaqayyo nu haa gargaaru.
baate garuu iddoo dhannaabe rakkiina duwwaadhaa fi natti boobu garaa ta'uun dhaabe hundumtuu harkaa nyaate yommuu goofu jaanatti gaata bara akkana kannaa fi wareegamu waan dhabe laata bakkee gadi jaabeessa sina kaadde bareechee si dhaabe kan hundumtuu karaa jalli baate jeeffa'ee darbe dhiigaa keessa ciifte utuu dhiphaattu sirraa hadduu siin jedhe achiitti si dhiise sirraa gooro garaan koo nagaadde asi gaaru amma kuntuutte bareedde egaa nama taate si barbaachisuun dhaabutatte anaan na dagaadde ati gaaru amma kuntuutte bareedde egaa nama taate si barbaachisuun dhaabutatte anaan na dagaadde. Obolate isaan jaalu dhaabde silaati janwaana araati kenna abdaan fuudhadhaabde harka abaatee deebiin isin dadhaabu eebii barruu korra waa'ee keemammayyoo obsaan fixanne asii eegaa jira bakkee eegatti jaabeessa sina kaadde bareechee si dhaabe kan hundumtuu karaa jalli baate jeeffa'ee darbe dhiigaa keessa ciifte utuu dhiphaattu sirraa hadduu siin jedhe achiitti si dhiise sirraa gooro garaan koo nagaadde asi gaaru amma kuntuutte bareedde egaa nama taate si barbaachisuun dhaabutatte anaan na dagaadde ati gaaru amma kuntuutte bareedde egaa nama taate si barbaachisuun dhaabutatte anaan na dagaadde. Kottaa gaa obboloota koo isinitti murteessuuf miti yeroo qabnaa carraa qabnaa lafa kaanee maal keessa akka dabarre waaqayyo maal akka nuuf godhe haa yaadannu lafa amma jirru haa xiinxallu gara waaqayyootti deebinu yeroo rakkina kee yeroo dhiphina kee qofa na barbaaddatte garuu yeroo argattee yeroo sitti tole na dagatteedha waaqayyo nu haa gargaaru. Gaafa dadhabina keenya kaleessaa gaafa wallaalummaa keenya kaleessaa gaafa akkatti dubbatan hin beekne gaafa akkatti uffatan hin beekne gaafa nyaachuullee hin beekne gaafa baaneellee magaalaa xiqqoo naannoo keenyaa hin beekne waaqayyoon jaallannee waaqayyo jennaa waaqayyoo fiignaa har'a garuu gaafa waaqayyo maqaa nutti jijjiire amma gontuttee bareedde jedhe amma gaafa bifti keenya nuuf dhufe amma gaafa simboon nuuf dhufe rifeensi keenya nuuf dheeratee. Fuulli keenya kun mimmiidhagee chaapstikii dibachuu jalqabnee faaya miidhaginaa hedduu kaawwachuu jalqabnee warri dhiiraa filannee uffannee babbareennee gateettii gaafa goonne jaallatamuun keenya kabajamuun keenya gaafa baay'ate fudhatamuun keenya gaafa baay'ate kaleessa namni nu barbaadu kan hin jirre gaa'ilaafillee namni nu barbaadu kan hin jirre tajaajilaafillee jiruudhaafillee hojiidhaafillee har'a garuu barbaadamnee har'a garuu qaroomnee jechas barree afaanis barree garuu jaalala waaqayyoo gadi buufnee ulfina waaqayyoo gadi buufnee karaadhuma mataa keenya irra garmaamaa jirra ta'a. Gara waaqayyootti deebinu waaqayyoo nu deeffachuu barbaada waaqayyoo nu dhabuu hin barbaadu akka isa duraa isa jalaa dhabamnu akka miidhamnu hin barbaadu. Kanaaf nutti dubbata gara waaqayyootti deebi'uun nuuf haa ta'u fuula isaa barbaaddachuun nuuf haa ta'u qalbii diddiirrachuun nuuf haa ta'u waaqayyo isin haa gargaaru waaqayyo nu haa gargaaru anaan haa gargaaru isiniin haa gargaaru ameen maqaa yesuusiin an obboleessa keessa.